Abraham mucasa kanuudhaaf guyyaa sadii karaa deeme. Erga qalamuun saanafne erga mucasa qalamuun namne guyyaa sadii maaliif karaa deema jedheen dubadhe. Kun guyyaa sadii karaarra kana deeme mucicha hin qalee moo dhiisee gale? Dhiisee gale. Macaafatu maal jedhaa barbaadaa hin argattu jedha. Abee jedhaa iyyaakaati. Macaafni maal jedhaa barbaadaa hin argattu jedha. Kanaaf Abrahaam oolaa barbaadaa ture. Oolaa bakka bu'aa mucaasaati. Inni gara biraan Saamu'eel si'a sadii Eelitti deebi'e. Isarratti maal jedhe namarraa hin baratu Waaqayyoorraa ammoo sagantaa fudhatu. Abee jedhaa iyyaakaati. Namni namarraa hin baranne Waaqayyoorraa sagantaa fudhatu. Namarraa baruun dirqama. Maraaturraa baruun dirqama. Maraaturraa waan maraatuu sun jedhu dhaabattee ilaaluun dirqama. Eelii bira si'a sadii dhaqe. Ani si waamne jedhe. Dhaqiitii ani garbicha kee asan jira jedhee dubbadhu jedhe. Eelirraa maal barate? Eelirraa maal barate? Akka Waaqayyootti dubbatu barate. Waaqayyoo kammoo sagantaa fudhate. Qaanii namoota baay'ee namarraa baratanii Waaqayyoorraa sagantaa fudhatan. Wanta barame hundumaa keessatti lafa dhabu. Gaa'illi keenyaan gaa'ila nagada keenya baradhu galtaayi namarraa baradhu Waaqayyoo sagantaa sii baasa. Utuu Eeliin ittiin dubbanne ta'e halkan guutuu tamalallasaa bula Saamu'eel. Eelirraa barate Waaqayyo harkaammoo proogiraamii fudhate. Barattuun jaalalluuti. Waaxinnoon barannaa akkuma kana jedhu. Ani wantatti Waaqayyo na gargaaru inni guddaan ittiin of jaju mandaran jaaladhu. Nattinnaan siifan dhaga proogiraamii kun Waaqayyo jira baafadha. Harka keetti ol kaasi. Ergaan galgala kana inni haadha isaatii qabatatti dhiyeessatti lafa. Sumatu nama ta'e miraakilii godha. Miraakilii jechuun du'aa kaasuu miti ofii ka'uu dha malee. Ameen. Du'aa kaasuutu ta'e ofii ka'u. Yeroo baay'ee akkasan jedha ijoollee wajjin tajaajilu guddattanii ba'uu keessan naaf miraakilii dhandedha. Samsoon gaafa Filisxeemota lole taankiin tokko mi'aamu. Waangoo qabeetu sardiidoo ishee jedhu wayiin qabaroo eegee ishee walitti maaloo ishee jedhu eegee ishee baay'isee qabee eegee ishee walitti dhiyeetu abidda gidduutti qabsiise. Abidda gidduutti qabsiise xaafii warra Filisxeemotaatti deeme. Waangee sardiidoo abiddaa fiitti maal keessa? Xaafii keessa. Xaafiin immoo maal ta'a? Boba'aa deema. Waa jechaa jira. Waan namaaf hin abboomamnetu siif abboomama. Ani naman ta'a jira ayyaati. Waaqayyo balbala keerratti miraakilii godha. Kutaa kana gaafa argee danda'een Filisxeemot hinnaan min maalatti nuu jedhan. Yee awuree lasu እንዴት ይታዘዛል? አንድ አውሬ አይደለም እኮ ይነጋማ ፍረድ አርጋ ይነጋማ ሲደል ቀቤስ ትሙርሲሳ ወራ ሲራቲካ ሲራባ ለሰው ካፊቴ ነው ሞተ እንዴት እንደዚህ ማድረግ ቻለ? የልጅ የማን ልጅ ነው? ከየት ወጣ? ማን ነው እሱ? ሁለታ ረኪኒ ከነ ሞተ ባየ ተርገመ ቢቲ አማጂ ቲራበ ከነ ሞተ ባየ ተርገመ ለባከይ ማኑ ለተተሎ ሲጂጂሪ ነው አቀየውራ ከና ጉያራ ወልዳ ባየ ትጅራ ከወልዳ ከሳ በደነ ማዋቀዮት ነሚ በርባትሳ ነመጀቱን ይሸብቴኛቱ ቢቲ ሸዋቀዮ ቁልቱ ነመጀቱን አራኛቴ ከረቱ ቢቲ ነመጀቱን ባለራይ አቡ አሜን የነርካ ሆይት ፖሊስ ከለደም ኢተሳክ ነመጀቱን ሰቡነ ጀበና ቢታቴ ዳቦ ቀኛቱ ቢቲ ነመጀቱን ተወንጌለ ቢታቴ ገትር ቤፋት ወይኖ ዋቀዮ ለማከሲኑ ማካስ ሰዋጣቁ
Nan waasi gochuu barbaadana inni koo yeetoo rasaas nuti biyya keenya keessa jirra marra kana jennaan mucaan qabdu ati maseera ta'uu keenya argisiisan dirqi jetteetu nama waaqayyoo jette inni jette dhuguma sirriidha eegee dhabee rabbi kutadhee dhiisi maleessa adaraan sobii jette akkuma namni waaqayyoo dubbate saataana lama jaa waggaa isaa tulfooftee deesse inni dhibame mana kee alufuudha isa dhibame sirraa kaasu waaqayyo dhibamaaf dhibamaan dabaasi ani jalloonni wal bukkee jiraan beera ayyaati ilaale buna jabanaatti nafti tutu uteela isaanii raasee lamaadha ifoo kaataaniyaas fuuli dhalka hin barata yoo ta'e qabxii haaraa galmeessita inna gadda yoo ta'e Itoophiyaadhaa yoo faatisii bara kilmootiyaas kanaaf abboota firtii boqonnaa kudha afur boqonnaa kudha shan lakkoofsa sadii naa dubbisi dubbisee mafuudha attaman ta'e tarmasi akkati taatu si dumbara alaanni keeme bayyaina diidaa deemu unkuramte biyyaa baati atini abbe asinis karaa si galameetu warri si jibban dhufanii qaamsinaa si gaafatu akka kun gaafa jireenyi qannasaa dhuftu isa guutuu Yesuus ni yaachi dhagaama gaafa lolli sitti baay'atu gaachana nama Yesuusin gaafa qomaa kee taatu itti manu miichuu keeti namni yoomii jiru mana kana keessa dubbisi dhaggeeffadhaa Simson immoo yoos ani si'achi Filisxeemota irratti hamaa yoo hojjedhe hin komatamu jedhe sitti Filisxeemota irratti baay'ee ofi deemati dagaame sitti godhu wanni meetta si hamatu wanni meejetta si balleessuuf sistir jetta of seera dhabeetu yoo jedhe Filisxeemota irratti yoo tarkaanfii irratti komatamu waaqayyo beekadha isa arrabaan lolu arrabaidha isa ulee dhugomu ulee kaasudha isa jechaan dhugomu walitti galagalcha ati qomaa keemti sinaannee jaalleetti si gulachu maala sii godha utuuyaa yommus Simson ba'ee wangoota 300 qabee eegee lamaan wangoota meeqa nama waaqayyo 300 qabe nama waaqa nama yeroodhaaf teessee baay'ee kennu battuuf iddoo kenni isa yeroo sirka jatu ta'e isa barbaaraa sirka jira waan 300 wangoota sarjiiroti waan qamaroo 300 qabaame 300 sosti malu tuufi eegee lamaan isaanii walitti hidhee eegee isaanii lamaan walitti hidhee eegee lamaan isaanii gidduutti xombora tokko xombora jechuun abidda jechuun karaa keenya guutaa isa jedhu karaa naannoo xombora jechuun muka walitti qabanii abidda kan itti qabsiisan jechuudha gidduu isaaniitti waa jedhu hin sodaatin malli mo'ichaa argameera hin sodaatin malli mo'ichaa argameera maali fudhatu mati beekte isa siroolu hin sodaatin malli mo'ichaa argameera harka keekkachuun malli mo'ichaa argameera hiko itanii mayasa fudhattee beeku hin sodaatin sagaayyaa keewale sadantara keewale samana keewale malli mo'ichaa argameera qabeenyaan koo amantii koo amantiin tan hirkadhu na jalaa jiru na dadhabee ofirraa dangaffoo isa biyyattu sin dhaga'u yeroo iyyuu qabu saayitii isaan beeku isa qabee dandeessu mo'ichi Yesuus itti gahe xomborichatti ibidda qabsiisee wangoota sana midhaan Filisxeemotaatti gadhiise ilaale inni ishee walitti qabatte inni ishee sirraa murte inni ishee manyaadha jettee suuqqee lafa qabdu haadha galgala mititti nameera nama fudhatees
guyyaa borii waan haaraa dhageessa. Midhaan isaanitti gadhiise waan goomaa baata. Suni waan goon jaallattee fi dibitiin gurbaa nan guwadhaa itti. Midhaan itti nammaadha. Waa jedhu waan namni dhaganne siif ajajama. Astaayeen jedhaa iyyaati. Lafa eebbi koo jirutti ajaja baaseedha. Ay namni waaqayyoo raajii irraati. Guyyaa kudhan asitti ergaan kun raawwatameera. Kana miti. Gar tokkotti deebi'anii dubbii tokko isin dubbisee raawwadha. Boqonnaa 15 lakkoofsa 16. Abboota murtii Samson lafee mangaagaarreetiin tuullaadhaan warra hin naqe. Lafee mangaagaarreetiin kumaatama sin ajjeesee jedha. Yoo nama waaqayyo taate oo'u sin kenna. Maal dhaloonni wangeelaa jibbeelloole maal godhu? Maatii bitaa gurbaa kun baay'inaajiif kimistirii caala. Samson gaaffii keessa galche. Gamaayi waan geedhaan xaafii gubate. Gamanaayi mangaagaarree fuudhee kumaatama irra tuule. Kotta akkas godhe. Fagoon deemu. Sitti moo yoo dhageessa ta'e daqiiqaa 5 amantiidhaan jilbeeffadhu. Sanyii talaata keemee tukaanii bulluqitti naqee godha. Inni dhumaa ishee kan dubbadhee fidu. Kan keemee ishee dhumaa kan dubbadhaa. Xinnoo dhattus hin jiraniitu guddattee argamta. Isaan xinnumaa kenna lamu ati tuuta barte. Koosaatti waan jedhama dhiyaasa. Balbala kenna faniitu kun hin diigama jedhu balbala isaanii irraa bitta. Inni quba sitti qabu qaasiraa si gaafata. Nama waan ittiin jedhani eega namni suni yookiin bulchaa biyyaa ta'a yookiin paasterii ta'a. Namni maqaa isaa hin dhoofne seetannis waan isin beeku. Nama kaayyoo qabuuf yeroo baay'ee amalkashaa gadeetu jira. Namni kaayyoo qabaannaan nama baay'ee gidduutti tuffatamaa. Namni kaayyoo hin qabne namni lafa inni jiru iyyuu hin beeku. Isin nama fuula laala mitiif namni seetanatu kontaaktii godha garaa namaa. Gaaffii kana boodaan rakkina kee miti. Jiraachuu kee dafaa nama barbaachisa. Anumatu jiraate. Jedhe. Waatu harkaa bahe. Lafa jiru seetana qaana anuma jiraate. Quba keeraas waliin arginu chaawanii. Isheenuma daawwittu dhagaadhaan Gooliyaadin ajjeese. Maaliin hin jedhe? Dhagaadhaan. Dingaay maannu jedhin yemaan dingaay no yemaan cherchino. Yesuus akkate dhagaan dhagaadhumaadha. Kan Gooliyaadin rukute dhagaadha